سدي كما لقني لفجر بشان وباسو ده دمنا من دو جرا دبين دوما بك حاسواتي اول جرتي بك من حاسو كان هوندا هو جرتي كان فون نسنين جدو arda namsla oromo gargarsa bale barbada bale yo nyaachifte male yo obaafte male yo barsifte qarasifte deebifte male yo kadara abu dara baafte deebifte male bale gargaranin salpin sadarka gabrumman geete tana wannan isinin dhaabu kutaan kudhani tokko ka bakka tana jirtan mana manatti ngala nyaaba kana firra deebisu bale yeroo lamatti oomishti akka naannoo biraatti miti baale beelooyte jechuun ammootu beeku akka akkamitti akka dubbadhu na dhiba garuu beelli kun beela uumamaan dhufee miti beela gabrummaan rakkoo nutti fidde waan diimni nurra dalage mucaa kanatu akka malee garaa nu balleessi akka malee waan yaadanne nu yaadachiise rakkoo ofii keessa jiru dhiisee ani waan bidhaawata kan qabu ala bula jedhee diidama kenne bor namatti nani minaa jedha tokko shantama kennee lixe maqaa kiyyallee hin dayinaa jedhee warra ala galuuban warri kun dahaa kana kennuuf maaliin murteessi? Isii waa gaafataa jira. Dubbachuu danda'u maal jennaan ummata keenya akkasi beela'ee sirna soo argu keessattuu abbaa ustaaz Raayyaan qabateetiin goota wajjin ka'eessan garaan isaa beelarraa rakkinarraa kan ka'e garaa isaanii fakkaatu jiru iddoo namatti hadhaa nama sayyoo ilaalanitti hin jedhan sanirraa kan ka'e kennuudhaaf. Kabiraa kan dabalu sheekonni beesee 38 fi 35 biinii 29 jedhanii akkasi deebi'an. Gara ammoo biyya teennaatitti yoo deebifne miliyoona tokkoo fi 500,000 fi 97,000 fi 260. ol ka'ii fiigi jawaar miila qabda. Dharaatuun deeggartu jiila qabda. Rabbiin gargaarsa qabda. Maal dadhabda? الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب أمة والتبه كبا خير إتي والتغيب بلغ كبا خير إتي الدنقل يا رب نقول يا ربي كي يا ونن والتبانف ميدما أمتك إنتي أمتك إنك ميدمي كدين ميدي بكسي قبين نساني سامي gara jiruutiin laafee waan takkaan argamitti amma saniif gargaarsa isaa godhuufi walti baanee yaa rabbi gargaarsa kenna malee rabbi gargaarsa kee buusif yaa rabbi nu dhufan walti dhufne ta milkii ta bilisummaa itti baatu ta ummanni keenya afaan tokko itti taa'u yaa rabbi nu godhu. Eebbiti dubbii rabbiiti rabba kadhanne rabbi nu bilisoomse rabbi nu dhagahu. Rabbi diin kan nurra cabs rabbi khadaan nu dhagahu nu owwaatu nurra khaas waan nama yakkine haga kana hariiri deemu kan takka bisaan nama hin jissine inuu garra waan kenn irratti ilmee nu fitanii rabbi nurra khaas rabbi afaan tokko nu dubbisu rabbi wal nu jaalachiisu horaa bulaa deebana kadhanne rabbi nu haa qeebalu warra gartee walli khayri walli dhufe khayri dangalu rabbinu haa godhu gartee miskiina rakkoo miskiina sanii rabbiin imimmaan miskiina sanii rabbinu haa qeebalu nama gartee rakkoodha walli dhufe rakkoo sanii gartee irraa boo rabbinu haa godhu nama gartee rakkoo biyya teenya jirtuuf walitti dhufne ka nama keessaa boo rabbinu haa godhu nama waan walli dhufeef beeku rabbinu haa godhu nama waan isaa biyyaa baase beeku rabbinu haa godhu. Wanna ma gargaarsa nuti wal gaafannu ka ilmaan teen ala jirtu ka maatiin ala jirtu ka diqqaan ala jiru garbummaa yoo harka wal qabataniif irraa baasan malee bara mara nu taasisu bara mara waan namni nu godheef hin boonu
Baale haga dhalattee nama gargaarti malee wanni gargaaranuuf hin jirtu. Harargee wanni gargaaranuuf hin jirtu isin nama gargaara. Balbalti lamaan Oromoon qabdu Harargeef Baale nam hin beekne dhaga'a. Balbalti tun lamaan yoo cabte wanni Oromoo jedhani akka hin jirre beeka. Balbala tana lamaan qabnee dhiirti dura teettu. Nyaaphaan cabsanii, ekonomiin cabsanii, beekaa isaanii ijjeessanii lafaan gayanii jiran. Namni yoo sagalee hin qabne, namni yoo fayyaa hin qabne, namni yoo nagaa hin qabne maali nyaaphi isinirraa ittisa? Warri wadhakkaa biyyaa taa'u dalleenni warra kana lamaan. Yoo warri kun lamaan isin duraa gore maalti jira? Tana gargaarsaa miti hidha hidhadhaa bakka jirtanu ifirraa nyaapha kana yoo deebifne malee wanni dawaa jedhama ka bakka tana jira hin jirtu. Ilmaan teennaa hin gargaaran. Har'a namni Oromoo gargaarsa Baalee barbaada. Baalee yoo nyaachifte malee, yoo obaafte malee, yoo barsiiftee qaraasiftee deebifte malee, yoo kadaara qabu daara baaftee deebifte malee Baalee gargaaraniin salphin sadarkaa gabrummaan geete tana. Wannan isin dhaabu kutaan 11 ka bakka tana jirtan mana manatti hin gala nyaaba kana ifirraa deebisu. Yookaan ganaa bahan tokkoon gujiin duruu bahee waggaa 27 rifuujii ta'a. Gujiin biyya warqii jira namni quba qabuun jiru inni waaroo jaaratee achi boolla jala qotanii kaan waliin awwaalanii kaan maqalee fa'ame bakkeen irraa bulchan kunnoo maqalee fadigiraatii baanan. Wannan isin dhaamu Oromootiyya garbummaani akkana jirti. Kam deebiftee kam dhiifta? Kam gargaartee kam dhiifta? Kana ifirraa yoo deebisan malee namni tokko ka ala nuu jiru hin jiru, namni tokko kan nuti hirkan nu hin jiru, namni tokko kan wakadhan nu hin jiru. Ifirraa haa deebifnuuti galatoomaa tokko taane warri OMI ka akkana nu affeertanii bakkee maran nu bira dhaabatan ka ummata keenya wal dhageessiftan galatooma. Warri maanguddoon teenna babbareedduu kan nu godhaniif hedduu galatoomaa jenna. Kanatti aansuudhaan warra gaaddisa kana nu qopheessee kabajama obbo Maaruuf ummata kanaan galatooma jechuuf ummanni kulleen isaan jechuudhaaf yeroodhaaf daqiiqaa 5 waan gabaabduu takka isaaf kennina. Obbo Maaruuf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفون جنة مكانك يا معروف عبد الرحمن كم هي منتي أن أبليين ببريدو كقالي ورمو دا خاسي وركم تنكون إدبؤوني كومينيتي لدا إدبؤوتا أفوشا لدا درجي كيرو إدبؤوتا كيرو دا علمائي مسكيدني هيوتا خينيا ميديا خينيا خانا قالي دكتوران تكا قدادان هاواني في شمران هايولي وبليان جولي تينيا هندينو ياميشا لمي تلميف درمة جتشودان أكا إغلان دورمو كومينيتي تيسيني قبيسيني هواسا هندر تخيسان أداد نمو ياممتني دفتن خبجاني دفتن درمتشو وبليان كيسان خانديني naannoo Somaalee irraa shiraan buqqisanii obboleeyyan isaanii irratti buqqanii waliin isaan sanillee waliin agabsanii waliin beelaawan hamuka nyaatan kana yaamicha isaanii dhageessanii namuu dirmattanii doktooraa fi hundinuu abbaatiin amantii asii argamuu keessaniin akka England Oromoo communityidhaa akka hawaasa naannoo kanaa akka dargaggeeyyii koree hojii wanta nagaggeessitee waan kana qopheessiteen maqaa isaaniitiin dhihaadhaa isiniin jannaa isin galatoonfannaa wanni takka waan hedduu wanni haasaawan hin jiru gargaarsa dhufne obboleeyyan keenya qabeelaa weessuun cinaa dhaabbachuudhaaf qabattanii waan dhuftaniin qadirmatee waa qabatee dhufeenii fi qafagoo dhufelleen dhufiinsi kunuu dirmachuudha ardhumatti hin dhiifnu fuulduraaf illee itti fufnaa galata rabbiiti guyyaan guyyaa gammachuuti barri barra Oromooti bara tokkummaatii bara wal amannu tokkummaa akkanumatti fufnu ummanni tokko yoo ifiif hin rahmanne rabbiin rahmatuu fi jaanii rabbiilleen akkana jaa waan ifiin godhatin rabbiin itti nu dirmatu yoo inni harka wal qabannee doktorri keenyaas wallaalaa keenya waan inni eegale ittiin gargaaree cinaa dhaabbate ani beekaadhaa wallaalaan gargaaru osoo hin jenne bakka ni geenya bara tokkummaadhaa janna
galatoomaa dhihaadhaadha welcome isiniin jaa thank you. Galatoomii gaaddisinu qopheessitanillee hedduu galatoomaa isiniin jedha. Gaggeessaa lammaffaa obbo Tamaamiif dabarsaa galatoomaa isiniin jedha. Kanatti aansee wanni ta'u akkuma beekamu warroonni gumaacha qabatanii magaalota adda addaa irraa dhuftan galatoomaa baga dhuftanii baga dhiyaattan jedha. Amma itti aansee garuu gumaacha akkuma duraaf duuba jiruun warroota gumaacha kana dhiyeessan isiniif waama. Hangafa Oromoos akkasuma immoo seenaa Oromoo keessatti hangafatu dursaa afooshaa Greater Manchester keessa warri jiru warri Harargee fi Booranaa afooshaadhaani afooshaa Booranaa bakka bu'aan afooshaa Booranaa asitti nuuf dhiyaadhaa gumaacha keessan nuuf dhiyeessaa. Baay'ee galatoomaa qarshii 1,000 nuuf laatanii jiranii galatoomaa hamilee. Dhugeeffadha. Arrabi namaa hojja darbalaatellee darbum sun dubbata dhuga baratullee dhugum sun goggoga dubbiin tun dhuguma numirra baate numaddeemti akka numa kireefu maammata roo jedhu anama 81 hojja baale beelofte oolan itti buutan takkum hin dhageen dhugeeffadha hin dhageen dhuguma tatana hagana waaqa dhufeeni waaqi irraambisinna kan itti aanuu Afooshaa Harargee bakka bu'aan Afooshaa Harargee asitti nuuf dhiyaadhaa. Sadaqaa tana tabika geessu rabbi nu haa godhu. Yoo waan gamaan maantana walgahii teenyarraa waliin dhufneef itti deebi'ee nama takkaa gartee itti sadaqachuudhaaf takkaa gurri keenya hin dhagahinitti sadaqanna jenneeti walitti dhufu. Ammoo isaan buqqa'uun namni arraan tanaas jiru kun buqqa'insi kuni keessaa'u Baalee fi Harar waan haara yaami waan umrii anaa jaarsaa kana bara 50 dura eegale ammoo tana keessatti beelaan takkaa beelawee buqqa'uu malee jaarsa dubbii fidee xiqqishoo mootummaa dura dhaabbate ganda ari'uun wooma jiraati arra ammoo deemtee wanni san ganda inumaatu mana naman barbaannu dachii gadhiifne dachii barbaannaa haa buqqaa jedhanii dachii goggoyduu qofa barbaanna malee nama isiirra jiraatu hin barbaannu waan ju'uutu beela tanaan gahee dhiifama tanarraa warra ba'u rabbi nu haa godhu Harargeen gaa naannoo kana ibiddammaan tana arra waliin dhufneef kana bikkinirraa eegale ni beeytan durrinuu ni beeytanii bara irra lakkaawwachuutti jiru Harargeedha. Ammoo ibidda Harargeen keessa jirtu san Harargeen qoftiin keessa jirtu Oromoo guutuutu odoo addaan hin hafinitti ibidda saniin gubachuutti jira ibidda sanirraa nama ba'u rabbi nu haa godhu ummanni Harargeedhaa uummata durirraa nasbeenis qabeenyaanis wama hundaafuu oromummaadhaaf dhaabbachuu ture ammallee dhaabbachuutti jiru maasita naannoo kana qubattu akka Afooshaa Harargee naannoo kanaatti wanni inni qabadhee isiniin dhufeef akka jaarsa tokkootti qarshii 4,270 qabadhee isiniin dhufeeni guddifadhaanarraa kuni ammoo waan ittiin fufuutee malee waan nuuf haarayaatiin waan baatiidhaan nutti deebu arraan tana nuti namni Harargeedhaa tokko quba qabdan faamilitti manatti namni rakkoon ittiin galin hin jiru namni rakkoon tun harkaan qabne hin jiru waa nama arraan tana waan hanganaa qabatee gargaarsaaf dhufuu namni gaafannu akka jaarsa tokkootti nama baatiirraa irra deebee irraa guuru waan hangaa namaa kana marraa 3 5 6 7 10 waan lakkaa'umaan kanaafuu tanarra dura baasuu dhiifamaa. Kan itti aanu dubartoota irraa dubartoota masjida Tawfiq walitti gurmaa'uudhaan gumaacha tokko qopheessaniiranii gumaacha sanis kan nuuf laatan dura taa'aa madarasaa Tawfiqii fi masjida Tawfiq Sheikh Abdul Nasir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan isiniin jala an jechuun dubartiin teenna tan madarasaa At-Tawfiq dubartii mateeysan
gara biraatti irraan dhufne. Obboloowwan teessan ta'an qaraasisutti wama isin gamanaan baaftan isilleen waan jettinulleen baasuu qabna jedhanii kanami tokko jechuun hin ajajin ummata keenyaa rifatuu qabna jedhanii mallaquma isin biilaaf itti kennitan san ka biraati miidhe gara biraati hin dalaydu hin beeytanii kama isin biila itti kennitan san wama biila san walti daddabalanii wa keessaa fuudhanii isaanillee waan danda'an ummata keenyaan birmatuu qabnaa jedhan mallaqa paawundii 740 ka itti aanu bakka bu'aa masjida Daarul Hijraa Manchester obbo Anas Abdul Qadir asitti dhiyaadhu gumaachaa fi yaadas nuuf laadha. Nuti Brighton maqaan keenya filaa guddaa tureyyuu waan nama xiqqaa tokkotu achi jiraata. Waliigala yoo namni achi jiru koominitiin keenya nama 80 ijoollee fi dargaggoofuu nama cufaanii waan qabnu 1,000 walii guurree finnee jirra. Inshallah kana caalaallee guuruu fi gargaaruu fi akkasii Oromootiyaa jirtanii inshallah hin baafna inshallah. Ka itti aanu bakka bu'aa masjida Daarul Hijraa Manchester obbo Anas Abdul Qadir akkuma obboleeyyanti na duratti haasa'anii Baalee lafa namni waa gargaarsa gaafatuu fi miti jechuudha. Biyya akkuma beeknutti Oromiyaan hundi isitiyyuu biyya namni gargaarsa waa gaafatuuf osoo hin taane biyya argitee nama gargaartu jechuudha. Keessaayyuu Baalee bara Haile Sillaasee keessatti gaafa uummanni keenya shawarraa buqqa'e guddinaan bakka inni keessa qubatee yoo jiraate lafa Baaleetii jechuudha. Guddinaan bakka inni qubate gololcha keessa amma fakkeenyaaf yoo fudhanne achi qubatan jechuudha shawaa keessaa buqqaanii. Kun maal mul'isa? Biyyi tun biyya aanan biyya argitee fooniin biyya daa'imaan beekamtu jechuudha. Har'a garuu maaltu sadarkaa kanaan nu gahe yoo ka jennu taate gabrummaa nurra jirtu jechuudha. Nu sabni keenya ofirra dabarree saba biraatu uummata danda'u. Ammas bara baraan rakkoo booyuu rakkoo himachuu irra obboleeyyan tiyya biyya san akka nuuf taatutti akka nama biraatii taatutti illee nutu qopheessuu dandeettiitti qabaa jechuudha. Kanaaf waan taaneef rakkoof gadadoo fi namni waan nu godhee bara baraan himachuurraa guddachuu qaban. Biyyan har'a diinni nurraa fudhachuuf nutti roorrisu tana biyya gootota qaroo ilmaan Oromooti. Biyya Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Biyya Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaati jechuudha. Biyya Mul'is Gadaati. Biyya Huseen Suraati. Biyya Abdullaahi Ganamooti. Biyya gootawwan kaleessa gootawwan har'a nu keessa jiran qaroo kan qaama isaanii qabsoo saba keenyaatiif hir'atan hir'isan hunda nu keessa jira jechuudha. Kaleen har'a hin taatu goota akka Aliyyii Umar kan Mullii Zinnaara kan mootummaa sadii hin lole kan kalee ilmaan Oromoo fi dargaggoowwanii fi shamarran Oromoo yaatee waraana isaa arguuf deemtu. Beektaa waraana Aliyyii Umartu karaa kana baya jedhanii dargaggoo waraana isaa halkanii guyyaa dhaabatee eegaa jechuudha. Goota Noorzi Kooriyaatti reenjee garee Oromiyaa lole. Goota akkasiisantu as keessa jira. Goota baddaa Baaleef gammoojjii. Goota akkasiisanirraa seenaa Oromoo haa barannu. Qabsoo bala Baalee ka afaaniin haasayan. Hundee qabsoo Oromoo ka taate kunoo goota akkasiitu as jira. Kitaaballee irraa haa qorannu jedhaa jechuudha. Qamadii kuntaala 30 binnee jechuudha. Inshallah kuntaala 30 kana kennina wanni nu amma akka masjida keenyaatti fi dargaggoota isa wajjin qabannu haganuma jazakumullahu khairan rabbiin argitee nama rakkoorraa nu baasee ofirra tarree saba biraatti dubbannu nu haa godhu. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Galatoomi obbo Anas bakka bu'aa hawaasa Coventry asitti dhiyaadhaatii yaadaa fi maallaqas nuuf laadhaa gumaacha qabatanii dhuftan haamileen nu simadhaa haamilee.
ani gammachurraa waan haasa'uun beeku maaliif akkanatti tokko tahanii afaan tokkoon dubbatanii rakkoon biyya teennaa rakkoo teenna jedhanii waliin dhufanii dikkaa guddaan dhiiraa dubartiin dargaggeessaaf jaarsaan wal bira dhaabachuu waan nama gammachiisaa tokko. Itti aanseetiin dur waan an jechuu fedhu kun inni eegalcha malee xumuraa miti. Kanaafuyyuu mudhii hidhannee akkuma eegalle kanaan haa xumuru. Nu warri Coventry communitiin Coventry nama gabaabaa ammoo hayni sun haga firii qabu. Haa ta'uuti ammallee homaa wanni isin rifachiisan jirtu yoo rabbi fedhe nuti hawaasi Oromoo communitiin Coventry 3,540 isin gumaachiisa. Kanaafuu kanumarratti xumuraa galatoomaa itti hafuuf nu jedha bilisummaallee waggaa kana rabbi nu haa godhu. Warri Coventry baay'ee galatoomaa warri itti aanu bakka bu'aa hawaasa Birmingham. Dargaggoon Birmingham baay'inallee qabaateetii miti namoota 25 yoo guddate 30 ta'a. Mallaqa ummata Oromoo agarteetiin waan jiruu fi duubaa fi durattillee isin bira jirraa isinii wajjin dhaabannaa miidhamni ummata Oromoo kamuu miidhama kenna jechuudhaan birrii 3,545 isinii gumaachee jira. Kan itti aanu bakka bu'aa hawaasa Cardiff Wales hawaasa Wales hamilee nu simadda hamilee akkam nagaa jirtu ani bakka bu'aa hawaasa Wales Cardiff irraa dhufe dubbachuulleen baay'ee natti ulfaata maaliif Baale yeroo lamatti oomishti akka naannoo biraatii miti Baale beelooyte jechuun ammootu beeku waan akkamitti akka dubbadhu na dhiba garuu beelli kun beela uumamaan dhufee miti beela gabrummaan rakkoo nutti fidde waan diinni nurra dalage bara mara akkanatti boonna kaleedhaan gadda akkana boonna wayita abboonni haawonni daa'imman keenya ajjeefaman ilma boonna yeroo hundaa ilma boonna wayita beelaallee ilma boonna akkanumatti haga yoomititti yeroo hundaa boo'ichuma callaa kataa Baale akkuma amma abboonni kennallee obboleewwanni kennallee jedhani yeroo lama oomishan gannaa fi bona jedhanii oomishan biyya akkasiisantu iyyuu har'a beelaan hirpha kadhataafii jirra biyya akkasiisantu beelaaf hirpha kadhataafii jira Baaleen keessaa dhalattoonni Baalee beekuu dandeettanii Sinaanaan tokkochi ummata Baaleetii miti guutuu Itoophiyaa san guutuu biyyattii san bulchuu danda'a horachuu danda'a ikonomii qabnu qabeenya qabnu wanni nu itti fayyadamuu nu dhoorge ka'an baatituu iyyuu itti abboome ka'an baatituu iyyuu badhee dhufee dhagaa keessaa bahee itti uf ijaaree itti gabbatee nu ilmaan biyyaa beelessee ufii isaatii keessatti duroomee jira baaleessaniif har'a kunoo hirpha kadhataa jira Oromootiyyee nuti hawaasni Wales namni jiru nama muraasa dargaggoo waggaa lama asitti biyya san qubanne lakkoofsaan 20-30 caalu namni jirullee waraqaa argatee keessaa bahaa jira garuu kanaa olitti wanni nu nama kennallee in qarqaara jennee yaannullee in jirtu ammaaf qarshii 1,150 isinii gumaachinee jira kana qofaa miti akka hawaasa Weelsittillee akka mataa kiyyaatittillee akka ilma Oromoo tokkootittillee waa isinii dhaamadha dhaamsa tokko isinii dhaamadha daqiiqaa muraasa keessatti wanni ani dhaamadhu gabrummaan nutti jirtu waan har'a arjoomnee kenninee asii deemnu miti rakkoon jirtu bifa jijjiirattee dhufaa jirti nuti akka ilmaan Oromoo Weelsitti akka ilmaan Oromoo UK'titti maalirra jirran Oromoon maal keessa jira obboleewwan keenya akka biyya adda addaa keessa jiran sochii isaan godhaa jiran quba qabdan
guyyaan kun wanni har'a waamameef ummanni keenya ka beelaaf har'a nu hirba isaan kadhataa jirru beela bahanii jiran kana beeytu dhaqqabamanii jiran garuu nuti boodarra dhaqaa jirra boodarra dhaqqabsiisaa jirra wanni waan kana nutti fide maa inni walquba qabaachuu dhabuudha ijaarama qabaachuu dhabuu kenna wanti kun ijaaramni wanni jedhamu hin jiru biyya kana keessa walquba hin qabu dargaggeessi dargaggeessa quba hin qabu jaarsi jaarsa quba hin qabu wanni adaba walitti haasofnullee hin jirtu tana caalaa rakkootu nu dhufaa jira dargaggeessi akka dargaggeessaatitti wal ijaaru namni ati eeydu wayituu hin jirtu namni akka dhufeessi ijaaru namni ati eeydu wayi hin jiru abboonni keenya jaarsonni keenya tolchanuu balleessanuu dalaganii asiin gahanii jiran wanni amma booda namatti eeydu hin jiru wanni har'a duubatti nu hambise gaafa guyyaan kun akeekamu fagoodhaa jedhamee yaadamee ture wanni sun wanni har'a nu godheef maal torbaan bulii 15 keessatti nama waamtee yoo jette namni dhufuu hin danda'u maaliif haalli rakkoo jiroonni keessa inni jiru osoo namni ijaaramee jedhee hoo osoo namni wal quba qabaatee yoo lafichoo waa lafaa qabaannee hoo nama kenna kabeela keessa jiru dhaqqabnee booda nuti wal geennee waan san waan ergame san bakka buufachuu dandeenya wanti sun hin jiru kana please wanni ani isinii dhaamu wal ijaara nama eegina wal quba qabaadhaa dammaqaa nagaatti isinin jedha galatooma ulfaadha haasawa isin dheera. Haamileen gara bakka teessuma isaatti nuuf simadhaa. Dhimmi beelaa dhimma baay'ee yaachisaa fi suukaneessaa waan ta'eef Oromoonni naannoo kanarraa achi horatanii jiraatan biyya Scotland irraa dhimmi kun nu yaachisaa nutu abboota keenya haawwota keenya irraa dhalatee fagaannus maa bakka bu'aa keenya hin argine hin hafnu jechuudhaan gumaacha walitti sassaabanii guyyaa kaleessaa nu bilbiluudhaan dhufuutti jirra karaarra jedhanuun jedhanii arras dhufanii nu keessa jiran nu simatanii bakka bu'aa hawaasa Scotland obbo Ziyaad Ibsaa asitti nu dhiyaadhuuti yaadaaf gumaacha kee nuuf dhiyeessa. Naaf kolchaa. Ani Ziyaad Jamaalin jedhama kanneen irraa dhufe Scotland irraayi anomaa qabadheen dhufe nuti Oromoonni naannoo san jiraannu nama muraasa nama 10 haga 20 nama ga'uudha isin arguuf dhufean Oromoon sila ni jirti biyya kanaa kan hin jedhu isin arguu dhufe hedduun gammadee dhugaa gaafan isin argu warri gama Ameerikaa gara Minnesota jiru kun Little Oromiyaa fi jedha har'a maqaa tokko isin moggaasuu barbaada. Fudhattu warra bultaniin Oromiyaa lammaffaa xiqqoo isiniin jechuu barbaada baay'ee galatoomaadha maaliif namni baay'een dubbateera waa'ee Baalee dubbachuun warri beeku haa dubbatan akka manguddoo keenyaa jalii malfaa dubbatan malee nuti wanti irraa beeknu hin jiru achi dhalannee achi guddanne waan isin dhibu 2015 jalqabarra bakka suuraa mucaan irraa kaasisan ture dhimma hojiidhaatiif. Gaafa suuraa san argu dhugaa keessi kiyya na bade. Uummanni naannoo san jiraatu xiqqaan irraa xiqqaa xiqqaate gaala 50 gaala 60 qaba. Re'ee hoolaa 100 lakkaa'amu qaba. Uummata santu beela jechuun aan hin beeku nama dhibu. Kanaaf baga wal argine anillee baga dhufee isin arge isinillee baga na argitanii Oromoon as qofa osoo hin ta'in gama fagoo sanillee akka jirtullee anu beektan akka nu dhageettaniif dhufne nullee gaafa tokko si yaamuu dandeenya kanumaafuu namoota agasii na ergatanirraa qarshii 1,155 isinii gumaachan barbaadudha. Galatooma hamileen nuuf simadha kan itti aanu bakka bu'aa hawaasa Leeds bakka bu'aa hawaasa Leeds. Egaa waan baay'ee finne nusi duroo dhufnu akkuma warra kaanii qarshii guddaa qabannee dhufne nutti fakkaate afooshaaleen adda addaa qarshii hedduu kennanii homaa miti garuu haga dandeenyu akkuma beekamu hawaasni Leeds hawaasota jiran keessaa hawaasa cimaa yeroo hundatti UK'n boontuudha kana nan beekaa habilii hawaasa keenyaaf yoo jaallattaniif galatooma hawaasni keenya akka nu ergatetti egaa hawaasa xinnaadha nama 40 haga 50 gahuudha ergaa kana nu dhaqqabsiisi jedhanii nutti kennanii kaayyoonni qarshiin kun itti ergamuu fi dhuguma Oromootu beela'e jedhamee akkasitti walitti qabamuun qaaniidha hedduu qaaniidha
sababni isaas beelli kun dachiin keenya nama beellisite osoo hin ta'in rakkoo namtolcheedha akkuma obboleessi kee Shamsuun jedhe rakkoo namtolcheedha rakkoon bu'uuraasaa gabrummaadha. Gabrummaa kan ofirraa fonqolchuu qofatu fala dhumaati jechuudha. Akka kanatti walitti qabamnee qarshii ergaa bu'aa jiraachuun falan ta'uu kanaafuu gabrummaa kana waliin taanee tokkummaadhaan haala amma deemaa jiru baay'ee gaariidha. Baay'ee nama abdachiisa. Fagoo miti guyyaan sunis guyyaa beektonni keenya biyyatti galanii uummata keenya rakkoo jalaa baasanis kan achi jirus wal ta'ee rakkoo jalaa kan itti baanu fagoo miti gabrummaa jalaa tokkummaadhaan haa baanuun jedha. Hawaasni keenyas qarshii galatooma qarshii 2,730 gumaacheera galatooma. Galatoom hamileen nu simadha hamileen bakka teessumaatti nu simadha warri itti aanu bakka bu'aa hawaasa Hall City. Ulfaadhaa galatooma akkana waliin nu qabu keessan kanaaf guddoo isiniin boonna rabbiin agartee ammallee koominoota taawwan illee takka teennaa fa'aata akka tabiraallee akkasii rabbi nu haa godhu akkasuma ammallee namoota baay'ee as keessa argaa jirra namoota takka TV fa'a malee agartee dheeraa gabaabaa isaatu hin argin san koreen itti dhuftee beesitti na fakkaata waan guddoo nama gammachiisaati. Yaa maanguddoo yaa beekaa Arsii fi Harargee fi Booranaaf ollee deemtu. Akkanumatti nu iyyaa maqaa gan England Oromoo United England Oromoo Community maqaa jedhu tokko nu ijaara koree cimtuu nu booqaa nu gaggeessa ammaa fi reewwan qabanii jira dhaqanii jedhanii aboona sin keessummaa waan qabanii jira dhaqanii jedhanii nutillee waqta kaanullee rakkoo dhima jirtii ni beekna ammoo hawaasa xiqqaan jirra haga xiqqaa jirru saniin takka ammoo hawaasa keenyarraa hafnee hin beeknu horiin ka isin kennitanuu kenna nu boonsa nullee hinaafnu hin saalfatinaa namni saalfatu nama iyya Oromoo irraa hafee jennee waan xiqqoo qabnu paawundii 650 isiniif innee dhufneerra. Galatooma. Galatooma hamileen nu simadhaa bakka teessumatti Kaitaanoo bakka bu'aa hawaasa Oldham. Ani maqaan kee Jamaal jedhama magaalaa Oldham irraayi. Oldham homaan jedhu yeroo maraayyuu argitanii wanni akkana jiraatu irratti hin argamna. Faamiliin jedhu homaan jedhu garuu yeroo ammaa kana akka argitanii afuushaatitti jedhamee namni haga gariin karaa afuushaatti jala wanta ta'e kanaaf maallaqni irra qabannee dhufne 650 akka magaalaa Oldhamitti. Dhugaa rabbi akkuma abdii Useenreef jedhe maallaqa asitti dhugoo kana yoo dhabu xiqqoo siin laafee jedhee akka duraatirraa ani immoo kee dhageenyaan gaggabuu ka'eeyyu 650 dhufuu kiyyaa xiqqoo nama salphachisa garuu homaa miti argitanii waan qabanii bira dhaabbatuuni kanaaf hin tuffatin asii jaraa galatuma. Galatuma. Dhiltee dhinna na offolcha nama hagana baay'atu afoollee dhaabadheen beeku. Nama hagana baay'atu afoollee dhaabadheen beeku dhiifama naa godhaati hin sossodaadhallee hawaasa Biraadfoord irraa dhufnee jecha amma Jamaal Oldham irraa jedhe kun shiikkoonullee nu qunnameera kanaaf nama faamilii bikka 5 geenna waan guddoo miti haasas saalfannullee paawundii 700 isinii kennineera. Anin West London irraa dhufe sa'aatii malee dhufe achitti ijoollee walitti qabeetiin waa'ee dhimma barraa kanaaf aga jalqabaa wanni kun hin ka'ini barraaqitti nama rakkatu jira achi warri nu bilbilee nutti hime kanaafuu warra barraa kanaaf birrii guuruu qabnaa jennee ijoolleen haguma wal beeynu walitti birrii guurre qarshii 1,300 guurre. Ayyee galatooma waldaa dargaggoota booltanirra ayyee waldaa dargaggoota booltan akkuma kanaan dura hawaasa gargaaraa turetti amma immoo waldaa haarawaa dargaggoo uumnee jirra waldaan Oromoo haarawaa dargaggoota uumne kun miseensa guddaa kan qabu miti miseensa mukamu kana irratti miseensa nama 15 haga 20 ta'u irratti qarshii 1,560 walitti qabnee jirra galatooma.
hamileen nu simadhaa dargaggoota boontoon hamileen nu simadhaa gara teessuma isaaniitti galatooma. Bakka bu'aa hawaasa darbii ustaaza keenya hamileen nu simadhaa baga nagaan dhuftan ustaaz hamileen nu simadhaa. Obboleeyyan dhugaa dubbatuudhaaf hawaasni keenya ka biyya keessatti har'a miidhama takka addunyaan taarika namaa keessatti dhageettee hin beeyne kitaabni yookaan qalamni barreessee hin beeyne ka mudataa jirtu kana nama kamiifuu dhokataa miti. Dur namni rakkoolee addunyaa tanarratti deemtu gurraan dhagaya qalamaan barraa'ee kitaabaan dubbisa. Har'a ammoo yeroo addunyaan qaroomtee teknooloojiin guddate kana keessatti ijji nama maraa ilaaltee gurri nama maraa dhagahee haala hammaata hawaasa keenya irratti deemaa jiru miira nama maraa keessa seenee haala kanaan asitti isin hirmaachisee haala kanaan hirmaatuu qofaan odoo asirraa galuun tahin akka obboleessi keenya reefu tuqe sanitti dhugaa dubbatuudhaaf wanni Shamsazzamaan jedhe sun waan nu warra biyya tana keessa jiraatu yeroo muraasa gabaabaa waggaa takka lama keessatti dhufnee argine kana keessatti mul'atudha. Haala amma yeroo gabaabduu tana keessatti qindoomina bareedaa akkanaa kana hawaasni biyya tana keessa jiru qopheessuu ka danda'e hawaasa kana guututti hoogganuu fi tartiibatti deebisuullee in danda'a jechuu abdii guddaa qabna. Abdii kanaan itti fufaan isiniin jedha. Inni biraa ammoo gara badhaasa jiruutitti yoo as deebi'e nuti Oromoon darbii qubannu nama xiqqaadha nama muraasa nama kudhan wahii ijoollee haaraya yeroo gabaabaa muraasa waggaa takkaaf lama keessatti dhufanii achi qubatanidha. Koominiitii illee hin qabnu ijoollee matanatu koominiitii godhatuu qabna maaliif akkatti teenna akkatti taa'uu hin qabnu waan jedhamuun yaada wal jijjiiranii koominiitii xiqqoo takka tama walitti dhufiinsaa uumnee miira isaanitti dhagayamerraa ka'uudhaan mallaqa xiqqaa gumaachuu qabnu kana achiinurraan hambisinaa jedhanii waan xiqqoo isinii gumaachanii waan san hin tunfatinaa mallaqa paawundii 900 isinii gumaachanii jiranii galatoomaan isiniin jedha yeroo arganne booda walitti Ustaaza keenya baay'ee galatoomaa gumaachaa fi yaada kennuun laattaniifis baay'ee galatoomaa hamileen bakka teessumaatti nu simadhaa. UK keessa magaalaa nagam akka jirtu lakkaa jirtan na fakkaata gama dhumatu ittiin jiru. Warri itti aanu bakka bu'aa hawaasa Nottingham. Bakka bu'aa hawaasa Nottingham. Nuti dargaggoonni magaalaa Nottingham qubannu baay'inni keenya nama 10. Nama 10 kana keessaa namni qubatee namoota 5 namoota 5 kanaan akka dirqamaatitti walirra kennee jecha waan maqaa qabta goona jennee wamatti qollee taatu 655 arjoomanii jiranii namoota kanneen keessaa nama 5 jechaadha namni qubatee waan gaarii gochuu danda'e kuwwan namoota haaraya galatoomaa jedhaan jarasaniif illee dhaamni isaan ergatan maaliif saanduqa wahii nuun qopheessine saanduqa namni hundi irratti waa darbatee har'a itti ol darbee boru yeroo rakkoo fuudheetiniin fandi itti godhu maaliif nuun qopheessine jedhanii baay'ina nama 10 yaada kana dhiheessanii jecha dhufanii waan akkanaan agarree piliis waan akkanaa kana nu uumaa yoo nu itti darbachuu dadhabne yoo itti san rakkoo kennaa isin uumaatii nu agarsiisaa jedhanii piliis fakkeenya ta'aa fi dargaggoota hamilee qaban kanaaf galatoomaa. Itti aanuu bakka bu'aa hawaasa Newcastle hamileen nu simadhaa gara waltajjiitti. Duraan dursee hundi keessanuyyuu galatoomaa isiniin jedha. Lammitu lammi birbatee ofumaa birmannaa ofii baatanii akkanatti bahuun keessa nama gammachiisa. Ani wanti jechuu barbaadu guyyaa irraa kana magaalaa Newcastle bu'ee bakka kana dhufe maqaan kiyyas Abdul Karim jedhama. Nuti ijoolleen magaalaa Newcastle keessa jiraannu nama 10 haga nama 15ti. Ijoolleen magaalaa kana jiraatan ijoollee hamma ji'a 3 ji'a 4ti warra home office jala jiru ijoolleen harki caalmaan namni qubate kana keessa argama nama ijoollee 5ti. Hamma kanaan gaafa dura yaada kana kaasnu yooma wanta tokkollee godhuu dadhabne waluma geenye achumaayyuu dandee Oromoo mateenyaayyuu dandee magaalaa kana tokkommoo inni kinnuus nuyyuu tokko ta'ee daa'imeessaa yoo namni tokko lama yoo walitti dhufeetiin hin jenne wanta tokko taana jennee kaanee gaafa kaanu alhamdulillah rabbi galannaa ga'u wanna isaan irraan ergamnu humna isaanii walii nu asitti nyaanne ummanni keenya biyyatti qooqan booliin jedhanii as yoo
ciree nyaanneetiin hin jenne laaqana dhiisnee kan jedhan ijoolleen haala saniin gumaachanii jiranii humna haga humni isaanii danda'a gumaachanii jiranii amma kan isinii qabannee dhufnee paawundii 1,500 galatoomaa isiniin jedha. Hamile wanti jara kana akkuma dhageettan kana waa'ee miksi ta'ee tokko oomuuf jala jiranii lammataa immoo ji'a 3-4 akkana dhukkubsatanii lafuu isaaniitiif hamileen bakka teessumaatti nu simadha. Kabiroo amma gara dhumaatti deemnee jirra. Greater Manchester keessatti namoonni afooshaaleen akkuma waamaa turretti booranni akka booranaatti harargeen akka harargeetti dhiyaataa turaniiru. Akkasuma immoo Bolton keessatti dargaggootaan dubartootaan qoqqoodamanii gumaacha adda addaa gumaatachaa turan jiru. Ka dhumaa isa dhumaa kan nuuf ta'u Greater Manchester keessa gosoonni jiran kana jechuun Arsii, Wallagga, Walloo, Shawaa fi kanneen namoota biroos Jimma kanneen fakkaatan kana keessaa hin hafnu jechuudhaan akkuma waliigalaatitti gumaacha tokko walitti qabatanii dhiyaatanii jiranii bakka bu'aan hawaasota kanaa akka asitti dhiyaatanii gumaachaaf yaadas nuuf laattan kabajaan isin affeerraa gara waltajjiitti hamileen nuuf simadha. Galatooma rabbi isinirraa haa jaalatu warra nama beelahee nyaachisee waan rabbi irraa argatu waan namarraa illee galata argatu hundi keessanuu hin beeytanii san rabbiin fi namni illee jazaa akkasii san rabbi isinii haa deebisu namarra gara namaatii illee galatooma isiniin jedha. As keessa naannawa Greater Manchester keessa harki guddaan Bolton makana Bury, Stockport fi Manchester waliigala Arsii fi Wallagga, Walloo fi Shawaa hawaasni as keessa jiran walitti paawundii 5,400 gumaachineerra. Galatooma rabbi isinirraa haa jaalatu. Bakka bu'aan hawaasa London iddoo tokkorraa as jiranii dhiifama guddaa isin gaafachaa bakka kanatti dhuftanii gumaacha keessan akka lu'attan. Duraan dursee kabajamtoota hawaasa Oromoo magaalaa Bolton akkasuma guutuu Greater Manchester itti aansuudhaan bakkoota adda addaa irraa har'a asitti walgeettan hayyoota Oromoo manguddoowwan keenya Oromiyaa Media Network warra Oromoo taatanii Oromoo irraa ala taatanii saahibban Oromoo taatanii akka keessummaatti asitti argamtan yoo jiraattan itti dabaluudhaan duraan dursee salaamaa Oromummaa ka obbolummaa kan jaalala biyyummaa ka tokkummaa uummata Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo ka hidda onnee irraa na buqqaateen hiree tanaan hunda keessaniifuu isinii dabarsuu barbaada. Horiini jaalloowwan erganii 1,265 namoonnummaan na beekan. Namoonnummaan na beekan milkii deemtaa jechuun erganii sanachitti gumaachaa roqomsuun lola feetee himannaan tola feetee jette Oromoon jara kenna Baalee beelawee isinitti hin fakkaatin Oromiyaa beela'ee haqiiqaa dubbachuudhaaf Boorana beelawee isinitti hin fakkaatin Oromiyaa beela'ee Harargee naannoo qabsootu beelawee isinitti hin fakkaatin Oromiyaa beelawee dura kana akkanatti itti himuu danda'uu qabna. Keessi akkaataa itti saba qoodanii gabaabsuu dandayantu noo'ii kana. Yeroo tokko Wallagga jechuun wayitata achiin ifirraa baaftu Baalee jechuun wayitata ifirraa baafte Harargee jechuun haala siistama gabroonfataati kan akka gaarii beekuu nu barbaachisa. Akkasuma immoo dhaamsi biraa dhufee bakka bu'aa hawaasa Sheffield
Sheffield. Dhugaa dubbachuudhaaf rakkinni har'a asitti walitti nu qabe rakkinna taphaati miti. Harmi haadhaa ilmotti waan ba'u dhabeeti. Lafeen namaa laakkaawamteeti. Kana hubachiisuu barbaanne gadi qabnee itti aansuudhaan gabaabumatti wanti an bakka bu'ee dhufee qeerroo Sheffield. Qeerroo Sheffield ummata keenyaaf birmannaa goone birmannaan keenyallee UK keessaa baatee karaa jirti ummanni Oromoo akka nu dhaqqabu jedhan. Haalli kunillee nama beela'e dhaqqabuuf akkuma isin beektan dargaggoon Sheffield nama xiqqaadha. Dargaggoon tun qamadii 100 walitti qabdee harkaa isinii qabdi. Manguddoon Oromoo akka itti nurraa feetee haadhaaf abbaa teennaan nuun dhaqqabdu jedhan. Yeroo isin barbaadanitti sa'aatii isin barbaadanitti wanti keessa lafa isinii jira koottaa nurraa fudhadhaa haadhaaf abbaa teennaan nuu dhaqqabaa isin jedhan. Itti isinii dabaluu ammas namni tokko rabbiif jecha ol qabee ummata kanaaf qamadii kumtaala 50 kenne. Inni kunillee Sheffield. Kanaaf yeroo hin qabu waan biraa dubbachuudhaaf galatooma ulfaadhaa nurraa fuudhaa amaanaa tana bakkaan nuun gaasiniin jedhaa ulfaadhaa hoyyama. Ammas akkuma beekamu arjoomas baay'ee arjoomaa jirra ittuma faayirra hanga jalaan arjoomaa gubbaan dhageeffataa akkasumatti itti deemna. Warri Oldham dubbiin sun nuun taane jedhaniit paawundii 260 gumaachanii jiru hamilee kennaafi. Warri Liverpool akkasuma ammallee ijoolleen London irraa dhufte osoo yaada isaanii ibsatin achitti waan mallaqa irraa fudhanneef waan silaa gumaachuu qaban gumaachanii jiranii waan dubbatanii akkuma uummata kaan yaada baafatan gara waltajjiitti daqiiqaa 2 affeeraa dhiyaatanii warri Liverpool akkasumas waan harkaa qabdan achitti nu arjooma. Nugaa waan dandeenye ijoollee amma dandeenye ijoollee haga nama 10 waan dandeenye waan kana irratti hirmaannu inni London irraa as dhufne Oromoon silaa uummata gargaarti barbaachisuuf miti. Oromoon uummata addunyaayyu gargaaraa ture uummata saba biraatu gargaaru har'a garuu uummata Oromoo gargaaruuf asitti wal geenne. Egaa biyyi Tigree har'a gartee biyyi Tigree waggaa dheeraa dura beelarra turan. Har'a garuu isaan beela bahanii Oromoon deebitee beelofte jechuudha. Kuni maal nu barsiise mi'aa gabrummaa bilisummaan qabuu fi miidhaa gabrummaan qabu nu barsiifte jechuudha. Nu Oromoo kanaaf Oromoo namni asiin duran galiniifis yoo jiraate gabrummaan kana caala nu godhuuf ta'etti. Kanaaf bilisummaa kennaaf hundinuu bakka jirru kaanee haa falmannu uummata Oromoo lafarraa buqqa'eef qamadii guuruu yookaan gargaarsa guuruun uummata Oromoon bilisoomsu. Kana sammuu teessanitti amanaa. Tana dubbachuuf dhufe. Dheengadda waa'ee lafaa dubbannaa har'a waa'ee uummata Oromooti qamadii guuruu dubbataa jirra. Uummanni Oromoo sadarkaan kenna qamadii guuruu miti. Oromoon Minilik gaafa shawaa cabsu uummata shawaa lafarraa buqqisu kun baalee kun arsiitti kun harargitti naannoo garagaraarra bibittinnaanii akka jiraatan godhe jechuudha. Yeroo san ummanni naannoo arsii yookaan ummanni naannoo harargee ummanni naannoo kenna jiran kunneeni lakki shawaanuu gootaa ifirraa deebiftiisoo jedhan deemee dhukkubni sun isaan bira gahee isaanuu harmaa fi harka muraa gahan jechuudha. Har'a wanta ummata baalee buqqisan wanta ummata harargee buqqisan ummanni naannoo biraas yoo callise borganama warra Adaamaatu buqqa. Oromoo gargaarsa qofarratti xiyyeeffannaa gochuu miti gaafiin kenna gaafii abbaa gaafii mirgaatii fi gaafii lafaati. Oromoon waa'ee mirgi kenna waa'ee lafaarratti haasofnu gargaarsa qofaa miti. Ummanni kenna bakka buqqeessanii deebi'uu qaba malee akka ummata shawaa buqqisanii arsii keessa facaasanii arda gartee ummat finfinneef boonnu kana bor ammoo deebinee sanis booyuu hin qabnu. Ummanni kenna lafa isaarratti haa deebi'u.
ani kana jedha ulfaadha dhaamsi kiyya kana galatoomaa. Mallaqa kana bakka bakkatti waan dhufnuuf nu amma London irraa dhufne akka Londonitti jechuudha. Maallaqni amma nu gumaachine 6,600 miliyoon. Ka biraallee haga birrii wayii kan dabalamtu jira 2,000 deemna jechuu jira. Namoota 13 moo 14 miti. Namni maallaqa nu guuru. London guutuu miti. London kana biraatiin ka guurallee jiraachuu hin danda'a. Garuu London keessa yoo namni xiqqaatee kumni jira dhibbi haa jiraatu. Dhibbi birrii 100 qofaa kenne birrii 10,000. Kanaafuu namuu nu hin beeku ka jedhu namni garii naannoo homaan irra hin geenye ka jedhu wal dhokataa jira na fakkaate yeroo rakkoo akka walii namni marti ga'u namni nama jalatti dhokate baasee akka kennuuf abbaa irraa fuutan wayita rakkoolee akka rakkinnaaf namni bira ga'u wal beeksisuun dirqama. Habashaan immoo ta'anii kan nu beekan maaliif guurtan ka jedhee maallaqa fuudhee natti kennee jira. Isin keessaa nafnu Oromoo keessaalee Oromoo nuun kennin immoo akkamitti wallaalla. Waan kana irratti yaadamuu qabaa galatooma. Ani illee barfuu irraa dhufe akkas nama baay'ee illee miti akkuma nama muraasaan gara qarshii 500 akkas isin qopheessine irraa namni baay'een illee barfuu akkuma beektan akkas qarshii 500 fayyadamu isin qopheessine. Bakka bu'aa hawaasa Gujii asitti nuuf dhiyaattanii waan qabdan akka nuuf laattan kabajaan isinaaf feera. Qajeela jirra amma akkanaani nyaaphallee waan injifannu fakkaan duuba maqaan Gujii sun guddaa anuma communitiin Gujii anuma galata rabbi isinuu kiyyuma kunuu kiyyuma duuba 300 gosaa baase wan sun waan kiyyaa miti narratti hin tuffatinaa anuma karaan garbummaa saaqame hawal gargaaru hawal qabannuuti galatooma yeroo qabanu gammachuu silaa ardaa beekeen dubbadhu galatooma horaa bula jiraadha. Kaamileen nisbata baay'ee galatooma namni tokko akka nama kumaati jedhama. Kanatti aansuudhaan namoonni walgahii yoo ilaalan xiqqaadha. Gara qeerroo yoo ilaalan qeerroo amboo fakkaatti dubbinar qeerroo amboo san fakkaatti warra agaazii bombii isaan itti darban ta'araa qabanii sanimatti deebisanii fuula dhiqachiisan. Gara dubartootaa yoo ilaalan Farahiyaa Ahmad fakkaatti. Tajalqabaaf paarlamaa Oromiyaa keessa teettee waan Oromiyaa keessatti dalagu ibsiti. Kanatti aansee san qofatti hin dhaabbanne intala Oromoo tan burraayyutti namaa miti lafa Oromoo Oromoomsina jette fakkaattan. Kanaaf gara maanguddoo yoo ilaalan ammoo dhaqqabaa waarii yoo fakkaattan. Sheekonni teenna dabaree isinii kennina. Yoo gara sheekotaa deebi'an raayyaa abbaa mancaafaa akka gateetti isaan irratti daakuu baatan fakkaatan. Kanaaf qarqaarsi keenya akkuma itti fufetti jira. Mucaa kanatu akka malee garaa nu balleesse. Akka malee waan hin yaadanne nu yaadachiise. Rakkoo ofii keessa jiru dhiisee ani waan midhaawwata kan qabu haala bula jedhee diidama kennee bor namatti nan himinaa jedha. Tokko 50 kennee lixe maqaa kiyyallee hin dhayinaa jedhee warra ala galuu bar warri kun maaliifi quba qabaachuu qabdan bakka inni jiru gargaaruu qabdan waan nama nu dubbannu waan nu keessa deemnee haasoo nu hedduu nama harkaa baddisu. Akka reef jedhan sanii takka hin baaleen Oromoon takka hin baalu bakka takka beela isiin dhageen waan namni nama beelese ammoo rabbi beela nama baasa namaa miti. Kanaafuu gocha akkana kana wanni goona jennee gooneefillee wallaaluu fi wal agarree ammallee baga jiraattan jiraadha ammallee osoo isin akkana jirtan ammoo haaduun isin keessaa osoo isin hin jijjiiramne. Osoo isin saba keessaniif yaaddan osoo isin saba keessaniif dhaabattan abbaan waa barachuu dhabeellee akkanatti haa baratu haa laalullee haa argullee haa beekullee maaliif Oromoon akkana kun aadaan isiin qabdu
gaafuma cidhaa gaafuma du'aa gaafuma rakkoo araaramtille guyyaa kana malee guyyaa biraan qabu maaliif wanni waan kana na dubbise wanni na fidhe mucaa kana rabbi umrii isaa haa kaa'u rabbi isa haa duroomsu haa duroomu haa qanani'u bakka inni jirutti illee qubanuu qabaadha warri nama isa fakkaasus ammallee hoo har'a wanni nu akkanatti walitti dhufnee bakka maraa wanni isin waamne horii achiin gargaaraa jirtan yoo ergitanillee hin dandeettan maaliif waa dhufu duraatiif rakkoon ummata keenya itti deemaa jirti bari hin tu'ine reef balbala itti tuqaa jirti mana ittiin seenne balbala itti tuttumaa jirti gaafa isin mana itti seente ammoo waan taanu waliin laalla insha Allah rabbi isin haa qarqaaru rabbi jazaa isin haa deebi'u akkanuma isin jechuun wanta. Hawaasa miidhamee lammiin teenya irraa harooroon buqqaaftee qe'ee oona saarraa walirraatti ilaallu waliif haa dirmannu qomoon teenya maaraa. Hawaasa miidhamee lammiin teenya irraa harooroon buqqaaftee qe'ee oona saarraa walirraatti ilaallu waliif haa dirmannu qomoon teenya maaraa. Kan fira fakkaataa fira ofii nyaatu kan guyyaa olaanaa dhala iddoo laatu yaa rabbi nurraa kaasee waraabessa nyaatu. Gammachuu dabarsinee jiraachuu nu rakkifte bitamtuu wayyaanidhaa harka diina muraatte jiruu jireenya duuna jiraachuu nu rakkifte. Akka sangaa gurguraa gama keessaa cuqama haa ta'ee hin baqanne diinaan maaliif marfama goota sabaan mormatu beeku maaliif sabbama. Biyya namoota kanneen jaalannee hin baqanne biyya muka guddaa jaalannee hin qubanne jireenya gadadoo gatii keessatti sochitummaan maaliif hin jiran. Akka hurrii badheessaa gaararra nu facaaftee akka bishaan ammayyaa matara nu fincaaltee akka bineensa bosonaa goomuutti darbattee obsuun sobsa dhabne dubbachuu gara dhabne ol ta'e mala dhabne waraabessi nu nyaata. Wadannoo jiraachuudhaaf qaba baay'inaan nyaannee haala galfachuuf jennee bishaan xiqqoo onnannee jiraachuu lubbuuf jecha garba taanee facaanee dhiiga tuutee nufitti ammas maaluu dhalanne dhiiga tuutee nufitti ammas maaluu dhalanne. Olka'uu yaafama gootuu wankiftee dura deemuu barbaadee jecha nu godhattee guutuuta kaatuu jirti haadhaan akka saree marattee. Ummata keenyaaf jiruudhaan lafarraa maal buqqisan goota akka Baqqalaa Garbaa fa'aa maal nurraa buqqisan qabeenya namtolcheessa uumamaa nurraa fe'an Weellisaa falmataa warreen maaliif tajaajilsan midhaan tabbiidhaan malee dukkanaa maaliif qabsan dhiigii gargootota keenyaa maaliif faffacaasan safuun hin jirtu jechuun maaliif irra deeman reeffa eebbisa addunyaa lafarra maa barbisan gootota meeqatu bade kan lafa iyyuu dhaban Surung butuh batu dengan kau orang yang kabar. Surung butuh batu dengan kau orang yang kabar. Malam beragama huri dengan buat ini juga sesuatu itu cari sudah berkat. Dinaga kalau kau menerbit kan. Hilang bota ada dan sudah jauh mana dulu itu ajar yang orang yang mana. Hidup nama kami menerbit itu jauh mana. Anggap butuh bersumar bukan menjinjal bukan termacus. Karena negara selalu diformasi terbacut. Mereka saya ingin mendapat, bukan saja saya ingin mendapat. Ini juga kabar saya ingin mendapat. Amin. Ya Rabbi bos, orangnya bos, dia membebas, totalitas, ilmu orang tak ada safais. Dalam macam doa itu tersi, dini terjadi, efektif basi. Ya Rabbi kena sekarang Allah ke ucus. Banyak jalan bisana hati sabau ragu katu dulu sabau muda sabau katu ya Rabbi tinggalas garam buat. Buat itu dia ada foto mana jadi sedang kena Ramadan itu dia yang mau buat maafufa orang bertahu malu juga jadi fufa. Fakati ya batis ansar kau tifa berjurus doang pernah membaca tifa berkama korban itu fufa. Wanita bersisa berresentulah berdebu yang rasa beruftolah
quufee buleen beekaa garaatu guutatee aga busuma bula yeroo dadhabadhe kokkolfaatiin ba'aa gammadaatiin gaddaa osoo irratti toluu rakkina sardaa haala jireenya kun kamitti murteessu naaf ta'eera jedhee sobeef gowwoomsu naan taane naaf ta'e jechuun na rakkisa naaf hin taane jechuunis narraati fokkisa jireenya gonguuti jiru waaqisa yaa fedha yaa saba yaa rabbi qorichi sammuu tasgabbeessaa yaadama ahmaanumni namni fira koo hiriyaa koo saba koo yeroo kana deebiinsaa wallaali qaba gaafii tokko gaafii dhiiga qutee lafarraa fonqorqu gaafii deddeebi'ee yoo warra cinqu gaafii dheebodootu dhaatu machaa fakkaatee jireenya koo jeequ namni ala kuulaagaa keessatti gooman beeku silaa akkas ta'uun bu'aa baruuf ta'e waan fedhaa ta'uu madhuuree ka'ee isa dheebii dhabee gaafii natti ta'e furmaatan argame kophaa kan koo ta'e rakkataaf rakkoo isaa yaadatu namiidhe dhiisee bira deemuuf kaayyoo kana hidha fakkeenyi yaada qola agalaamaati naaf hin beeku namni ammuudhamaa gooti guyyuu fiiguu maleetti bira boqachuu hin allaahoo dhabe tasgabbee jiraachuu yaadni koo ciccitaa baarota gufuu bubuqisaa hunda gureeyyaa boqonnaa dhabee sammuu na dhibbata ijji koo dhabu'a agartuun ija koo boo'ichaaf diimate dhukkubbii garaachaa aariif na mudate kana ta'uun kan koo qarshii dhabamiti namni dhabuu qofa garuu nama lama namni bineensa ofi nyaatee buluuf jibba obboleessa diinaa maratee qilleensa buusa akka karaadhaa mootummaa bineensa ani hiika namummaa akkamitti murteessu deebiisaa wallaalee gaafilatti ta'e karaa kan hogganuu sammuu namaa ta'e meerroon dhugaan kan bilchaate yaadan ala qofaa miti keessisaa bareedan beekaaf eegan safuu sabbootii sabaa mee walla barsiisaa anduma isaan qabaa utuu ufiif qabu kiisisaa guuttatee wayyaanidhaan buqqa'uu namni isaa kan itti mul'ate utuu ufiif qabu beelofnaa waan nyaatu beelofni saba isaa kan itti mul'ate jaalataan namni isaa dhalatus fudhatu ilaalchi walqixxummaa kan itti mul'atu gammachuu saba isaatiif kan yeroo isaa laatu gadda saba isaatiif kan wajjin hirmaatu waan qabus qoodee kan wajjin sooratu meeroo dhugaan nama dhugaa sana barbaada waaqatu barbaada sabatu barbaada biyyatu kan saa kun mootii rakkeenya jedhee kan naaf jechuu saafatee nuuf jedhee kan falmu kan xiqqaa fi guddaan gaarummaa isaa himu meeroo dhugaan bakki itti argamu meeroo dhugaan bakki itti argamu. haadha Oromoo argitanii jirtan tan ilmaan isii sadirraa gubatti ta ilmaan isiitiif osoo hin boo'in ilmaan Oromoo adaas jirtan yaasitti hin dhuminaa jettee dhaamsa jabaa dabarsite madda walaabutti aayyoo takka argitanii jirtan uffata isinirraan feenu nyaata isinirraan feenu mallaqa isinirraan feenu wanni feenu biyya teenna ta dhaalamte tana harkatti nu deebisuu qofa nutti hin sirbinaa jettee jirti haadha san ta'a inni itti aanu sawween irratti argitanii jirtan yeroo ilma dhalte haati uffata dubartii itti keettee uffati dubartii sun baasuu dadhabee eega irratti dhaqqaban ija kiyya duratti najjeessinaa bakka biratti baasa ajjeesaa jettee wayaa itti keetteefiif biraa geegesite kana isiniin jechuun kiyya maali qarqaarsi keenna ka guyyaa hardaa harka dhoofnuuf kanan ta'in ka imimmaa waliin kenninu kan mattiseennu kana yoo isiniin jedhu ammoo baalee qofaaf dhaabannoo doon taane harar ammas manni gubataa jira nami buqqa'aa jira ooddan nu kennamee jira akkuma reef kaayametti boorana gujii wallo wallagga warroonni booddara eennuti waldaan geessun hundisaa ibiddi taraa taraanti qabsiifama kanatti aansee sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheekh Yusuf Nuuree sanumatti aansee qarqaarsa ummata isaaniif gadhiif. Galanni ka rabbii guddaati ka nu mijeessee ummata keenya gurra laaffisee hayyoota keenyallee akka itillee tana nu afaan taasisee ummata bal'allee akka isaan owwaatan godhee bifa bareedduu saniin qooda irraa fudhachiise rabbiin galanni kasaati. Wanni nu qarqaaru ummata keenya ka biyya Somaalee irraa buqqa'ee miti. Ummata keenya ka biyya isarraa buqqisan. Asitti wannan daqiiqaa lama keessatti isin yaadachiisuu barbaadu. Ummanni amma buqqa'e kun lafti lafa dheertuu Boorana irraa jala qabii haga Harargee tasii lafa dheertuu.
lafa dheertuu tana ummata Somaaleetii wal daangessanii qubatan ummanni keenya durirraa shiran qabu ummata nagayaati lafti isaas lafa gabbattuu lafa quuftuu lafa roobaati ummanni ollaa keenyaa ka Somaalee ammoo lafti isaa lafa goggogduu lafa dhiigaa lafa lolaa lafa rabsha'aati yeroo bonni bu'u yeroo oolan bu'u ol godaanee Oromoo kadhatee nu qubsiisaa nu obaasaa si waliin dhugnaa si waliin dheennaa jedhee bifa saniin ummata keessa qubata ka qubate sun hin deebi'u achumaan hafa waggaa itti aanu waggaa shan boodas yeroo oolan bu'e akkasuma akka biraa godaanee dhufa akkasumaan qubata baqataa jechuudha namni baqataa tokko haga fedhe tureef lafatti baqatee dhufe san fudhachuu hin danda'u seera addunyaa irratti yoo san silaa taate namni keenya baay'ee Somaalee baqatee lafa qoryoolee inni gara waggaa 40 taa'e namni keenya lafa guddoo qabatee oorruu guddoo godhatee horii guddoo horate garuu namni keenya tokko ka keessaa lafti sun teenne jedhe hin jiru lafti abbaati ati dhuftee itti fayyadatte ummanni Somaalee ammoo lafa teenne ka dhufan waggaa hagas eega qubataniin booda siyaasan mootummaatulleen irra kaaftee akka isaan lafa tana himatanii lafti tun teenne jedhan goote goonan ummata keenya ka wajjiin qubatu keessaa godaansisanii isaan qofaatti hambisanii ummata keenya keessaa godaansisanii lafa tasaanii goote mootummaan sadarkaa tokkoffaati sun sadarkaa lammaffaa irratti haqni sun gadhaabannaan lafa teenne ta namni keenya qubatu ta ollaa isaanii teenne jedhanii himatan isaan himannaan mootummaan ta isaanii jettee gammurteef ummanni qubatu kennuma beeka lafteenuma ummanni amma rakkoon mudatte ummata san ka isaa waliin gammurame waggaa haga tokkoof gabrummaa jalan miidhame qiyaasa malee ummata san amma lafa san keessaa kaasanii balleessanii horii irraa guurratanii qabeenya isaanii irraa fudhatanii oorruu isaaniitiif qabeenya isaanii hunda irraa fudhatanii ummanni amma balleessan ummata san laal baale amma rakkooma baale keessi jirtu tana gara aanaa shaniiti aanaa shanaan kana namni keessa qubata achirraa as baqatee as cehe kun qormaata qulqulluu tokko haa argannu jenne nama hagamtu dhugaan baqatee aanaa hunda keessa jira bakka hagam jira miidhama hagam ga'u namni kun miidhama qaba gargaarsa immoo hagam ga'u isaan bira ga'ee qormaata sanirratti wanni waan kan himuu barbaadeef waan ajabaa dhagaye osoo san qoradhu naannoo dallooman naanas maslota asiin dhiyaattu lafa silaa hayyoonni lafa beektan as ciiftanarraa achi lafa achiin gad kiiloomeetirii gara 89 dalloorraa waaqdabar jedhaniini uummanni keenya familiin 1180 baqatee qubate baadiyyaa lafarra faca'ee gooroo gubbaa lafti tun torbaanitti nama dheebuun du'a jedhan beelaa miti dheebuun dhihanni silaa uummanni qamadiif waa xiqqoo wali guuree acha san fide kun yoo bishaan hin jiraatin dhihanni ati qabdu si fayyaduu hin danda'u wal bira qabnee laallee duuba waan jenne ummata Kenedaa ka Torontoo ka mallaqa baasee wal mari'annee abboo ganda tokko kan ummata bal'aa hagana ga'u ka lafa bishaan tokkolleen hin jirre nam dheebuun dhumataa jiru jira mee waan biraatti dhiifne bishaan haa obaafnu jenneen koree goone koree isaan godhantu jira koree ganda jira koree aana jira koree waan kanaaf ammallee aanota baalee kanarraa nama 8 takka ka waan kanaaf qopheessine irra keenne bulchiinsa guddinaatiif bulchiinsa aanatti wal mari'annee mallaqni kun yoo boottii bishaanii waraaban tana guyyatti 3 yoo argate uummanni kun dhuguu hin danda'a garree yoo boottii jiddu galeessaati yoo guddoo taate immoo 2 aanaa guutuuf guddinni san guutuu keessaa boottii takka dhabne takireeffannu dhabnaan kalee malee dheengadda guddina magaalaa dalloomanatti wal mari'atanii makiinaa dheeraa fuunee fuustoo irra guurree bishaan waraabnee haa obaafnu jennee akka isirra murteeffanne rakkoo akkasiin geettu sinii mobboloon makiinaa tokko jira tokkichi miilli banjaree ka fagoo jira magaalaarraa dhufuun isaan jabaatti jedhan guyyaa 3 ka mallaqni lafa jiru bishaan obaasuu dadhabnee namni du'u jira dubbiin duuba bakka haasawaati ol jirti bakka nu haasofnu kan hunda ol jirti kanaafuu wannan isiniin jedhu rabbi sii kenne waan qabdu kana rabbi bakka isaanii san si kaayuu inni dandaya gooroo san gubbatti
dheebuu san baadiyyaa san keessatti dheebuu fi beelan ilmaan kan keessi jala qabeessi rakkisuu rabbiin danda'a. Ammoo osoo danda'u tola sit oolee quuf kana keessi kaa'e. Isaanis itti murteessee rabbi achi kaa'e nu laaluuf. Namu waan qabnuun har'a kan galle bakka tanatti waan qabnu dabarfannee haa irraa gallu inshallah uummata keenya sanii dabarsine. Waan isin ajaa'ibu ummanni keenya ka biyya Somaaliyaa keessa gale sun kun ajjeefame kun godeedame san homaa biyya isaanii keessatti akkas ta'e ka daangaallee santu akkas godhee mee sanumatti fudhanna. Mee ka harawaatii fi harawa keessatti namoota keenya ka qoraan cabsatu jechuun nama namaan lolellee loluun dhugaan ka qoraan cabsatu nama lama mukatti hidhaniitiniin qawwee itti hidhanii namni ajjeesan jechuu lafa hedduutti akkasuma daaroo labuuttillee waan bu'e namuyyuu quba qabdanii ummanni kun ka amma lafa hedduutti jechuun lafa teenya hedduutti mee bartaan dhiifne iyyuu barta daangaati jenne dhiifne akkamitti mana keenya hedduutti lafa keenya hedduutti namni 200 haga 300 amma taharawaa san gaafa duraan beeku gaafa duraan jiru nama 30 nama 40 hin caalan ture. Amma immoo garuu safaraa tokko ganda tokko heddummaatanii gandi kun amma fakkeenyaaf haga 500 haga 600 ilaa kumaa jalan gaannatti fakkaatanii dhiyoollee gaafa dhaqeellee gandi isaanii sanillee keessa bahee dhufe jechuudha. Si ummanni keenya ka biyya hedduu keessatti isa aasisu kun maal? Kummee ka daangaati jenne kaan jeneraalatutti kan ani hiikaa isaa waan itti fudhadhu tokkoon qabu. Ummanni keenya lolli duruyyuu deemuu ture. Wanni lolli deemuu ture warruma daangaa santu nurraa qabe balaa guddaa hagana gahe kan harki sadeen illee irratti seenullee haa jennu warruma daangaa santu nurraa qabee taa'an. Dhugaa dubbanne qooda guddaa irraa fudhan namni waan danda'u baase ammoo haala Sheekh Yusuf irraa nu odeesse uummata keenya waan inni keessa jiru yoo laalanii waan akka nama gaddisiisu. Wanni amma nu barbaachisu fakkeenyaaf mallaqi xiqqaan asii guuranii bishaan boottiin yookiin bishaan gaarii bitanii amaa geessanii fi uummata keenya keessaniif waan godhu torbaanii nafsee takkatti baha yoo jedhan deebi'uuf jecha waan akka nama gaddisiisa. Kanaafuu wanni nu barbaachisu yaadni keenya wanni ta'uu nu qabu ummata san akka gadhaabnee eela qonnee fi eela isaan irraa hin dhoofne if dhukkubsine nu keessaa namni bor waan nyaatu dhaba jedhee jaala waan biraan isi baatii dhufu waan nyaatu jedhee waan qopheeffate qaba. Kanaafuu wanni nu barbaachisu nama rabbiif jedhee if qabee paawundii 500 nama 10 barbaanneedha. Paawundii 500 nami if qabee rabbiif jecha kennatu nama 10 barbaanneedha. Eenyu namni nu eega. بارك الله فيكم جزاك الله خير. ربي سر حاجاتك ربي جنة ساكن يسوع. إنكي ستي جبات ربي سر حاجاتك. أنا لما فاتا. أنا لما فاتا صدفة بربان. نما صدفة ما شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير. مكان كين محدين بارك الله فيكم محدين. نما صدفة بارك الله فيك أول أكا ربين سكبد ربين سها الفودو أكا الدنيا ركيستي ومن هندا سجالة ربين سبنا الجنة كيستي اللي ملائكة ولربي ساعتين سودي ديرو أني دوران دورسي أورومو أني الماء حراري دلت تونتي أورومتي شمو أكا ربين نما هندا دمي بكرا دلتي الرابه قد يتي لفسن قد أمو إنيون جالة أورومتي شان كيسابه إجا بتا إجا مرقاتا والنانشال لتنتي لالا ربنا شاهد رقانك يا رب لقيا أرموتين أرى والقيد تينيتونا كبالي نما قمتشيست
waan dhuftanii bakka tana dhuftanii waa baafataa jirtanillee xiqqoo kennitanii fi guddoo kennitanillee waan kennitan san rabbi biran niyyadhaa ibidda azaabaa duraa tana bittu yaa rabbi naa godhi jaa nama diidam ka 250 baasu rabbiif jecha jaan nama kudhan obboleeyyan kiyya gama dhiiraa dubartii irraa iskeessa biyya tana keessa beeke fakkii ka Khadiijaa tawaan qabdu rabbi jecha baastee rasuula rabbii gadhaabdee sabachiiste. Jalana wanni irra jabaan duniyaa kanarratti namni mallaqa baasee bitatu maali? Maali? Jannata rabbiitiin jannata rabbii san keessa irra widdii wanni rabbiin keenya qopheessee ummata ufiitii taasisee jaalala isaati. Ammoo jannata rabbii tanamni mallaqa guutuu baasee bitatu san rabbiin keenya ardii isiillee warqii hafe. Irra guddaa wanni ammoo duniyaa kanarratti namni baasee duniyaa kanatti waan jabaadha jedhee bitatu warqiidha. Warqiin beekanii jira. Warqii yoo jedhan namni martuu maasha Allah dhageettitti illee jaalata argatti illee itti gammada. Amma warqii harkaan isinii qaba yoo jedhe dhuguu oomsitani. Yaa rabbi nuyi keessa daldalli warqii kana yoo argitanii warqii akka isin bitamtuun daldalatu beekaa. Jaartii warqii isinii bichisiifete isinii bittu rabbi isinii haaye. Haamee jira daldalli. Rabbi isin haayo isinillee ammoo jaartii warqii bittanii rabbi isin haafa jaartii keessanii fi isinillee rabbi isin haa taasisu nuti cufti naannoo jirru maratti ganda jirru maratti gargaarsi har'aa kun gargaarsa jalqabaa akka nuuf ta'u gargaarsa xumuraa akka nuuf hin taane hawaasa keenya akka irraanfanne akka of hin irraanfanne namuu bakka jirtanii fi kallattii jirtanii gargaarsa hawaasa keenyatti irratti akka fuulleffattanii itti bobbaatanii itti sochootan isinii jedha galatoomaa fayyaa tayaa jazakumullahu khairan isinii jedha. Andur bobboleeyyantii waan isaniin jedhu har'a guddoo gammadee har'a dhaladhee fi waan si jedhe fakkaadha. Namicha takreefu gaazexeessanii xiqqoo isan seeqachiisi jedhe nami kun duuba yoo dhaga'u nam naannoo Harariillee jedhanii niitii fuudhee duuba niitiin akka malee dhibdee jedhan nam kan akka malee niitiin dhibde jiruun isaa ammaattee niitii tanaan gargar baanii niitii bira fuudhee jedhan nami kun. Yoo niitii bira fuudhe niitii ajaa'iba tan fuudheedha namni kun diiram haatee qotiyyoo obruu geessiti jima cabsite dhufti sagalee gosgosa midhaasiti waan taatu duuba sagalee taan deeffata sangaa namni obruun qotiin beetu obruu qotiin beektanii gamsuun illeen keetti ufii deemtee amma qotiyyoo waan sangaan buqqisi golgaaloo jala guurti. Namichi afaan wallaalisi namichi nam duri jiruun badde muddaa dheertu nam gargal keessa ture duuba waan jedheen sagalee achi dhufe fudhata hojja mataa kaan ga'ullee fudhata gam kaallee fudhata niitiin deemte waan jira jala buqqifti duuba waan jedheen niitumtaanii qotiyyoo taan lichoo wanni qaccee qotiyyoo taan niitii dhaanee jechuun garafe maan nami dhaattu jiru niitiin ijite nami dhaattu jiru reebe. Jennaan maan agum duriiti eessi jirta ag duri eessi jirtaaf agartee inni nam jiru duwarra bahe ag duri eessi jirtaaf niitii dhaanee jeesee jedhan gammachuu anarra sila gammachuun tiita akka namichi suni keessumatti isanii nuu garuu girita Manchester keessi jirtan gammachuun tiita harri isan dhaan akka namichi nam dhaanee sun agas keettii jechuu obboleeyyan tiyyaa. Maan jennaan laala waan Oromoon keessi jirtu biyya keessaaf alaan amma waan nu keessi jiru intala dhalaa hin argine ta waliin nam qabdee yookaan bulchiise yookaan kaan sola cufitti seenta akka seena jaanjamoo waan isiin ta'u jirti hin gartanii intalum dhalaatu gurbaa dhiira lakkisi akkasuniifiyyuu dubbireefu gurbaan kaanii abdii amaanoo tuqe guddoo rakkoon jirti rakkoo tan akka irra gartee. Dalili si agarsiimta gammachuun akkasuma dhagaamtee tana akka deebi'anii namni hin isiijuu hin agarre isanii dhaamachuu barbaadeeti. Talammeessitu wanni nu baasa takkummaa malee hin jirtu akka reefu jedhan takkummaan ammoo yoo nu hagum jirru odeessin hin taatu obboleeyyan tiyya daqiiqa kun gurbaan na jala ijaan asenni silaa ganaaniti galatooma isaniin jedha fuulduraaf warri itti fufu rabbi nu haa taasisu isaniin jedha ora bulaa deebana. obboleeyyan manguddoonni haawwonnii fi warri
magaalaa garagaraa irraa yuuka keessaa dhuftan hundi keessanuu galatoomaa beela harki namaa namarratti dalageen ummata keenna ka beelahee jiru beela dur takkaatu hin dhagahamin har'a ummata saniif birmanna obboleeyyan keenna bira dhaabanne jettanii asii walgeettan hundi keessanuu galatoomaa akkuma jedhamaa ture naannoon kun akkuma yuukeetittu warra Greater Manchester jallaa osoo hin taane akkuma yuukeetittu guyyaan har'aa guyyaa seenaa guddaati jijjiirama guddaa waan takkaa seenaa yuukee ummata keenna ka yuukee jiruu keessatti hin dhagahamintu har'a dalagame kanaaf akka akkuma namoonni hedduu asirraa dhaamatan akka itti fufamiinsa qabaattu rabbi nu haa godhu rabbi warra itti fufu nu haa taasisu waliigalatti wanni har'a guyyaa har'aa argannee ummata keenya san bira dhaabachuuf paawundii 38,000 fi 30 fi fiiniis 29 itti isinii deebi'a paawundii 38,000 fi 30 fi fiinii 29 fi warqii mormaa abbaa faati tiyya obboleeyyan tiyya achitti beelahaa an asitti faaya uffadheen bareedu jettee warqii mormaa baafatanii nuu kennanii kun asitti illee dhaabataan jirtu itti nuu dabalamtee 35 paawundii 38,000 fi 35 fi fiinii 29 akkuma waltajjii irra dhageettan qamadiin achi jirti biyya jirti achitti istooramee jira qamadii kuntaala 180 seenaa guddaa yoo wal jala deemne yoo wal dhageenne yoo dhugaarrifanne waa dalaguu hin dandeenye jechuun mul'isutti jirra akka tanatti hin dhaabanne talamuu akka tana ol taanu diinni haga nurraa ka'utti rakkoon tun numarra jirti haga diinni nurraa ka'utti rakkoon tun numarra jirti rakkoo tana namni ofirraa deebisu numa akka bifa kanaan itti fufnu isiniin jedha manguddoota isinii dabarsu warra biraatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu جزاكم الله خيرا غلطونا في الجنة وانا قد بيه دبتم كم نجلا فيك أمو هاجو في دبن نوسونا ما دبت ناكجن نتادي وان أمتها كيسات بيهفتو رجير وان دليني كنرا وان دبتا مفدي متور رجير هوري لالو كنرا ويادا إسين كبدان كاسكي سجرو تور رجير كنا قول أفهمو مالي في بقى ولا قريار أمو الحمد لله بقى ربي ولدتنو في ده إيغانا ربي إسين حامل كيسو إسين إنجن mana nagayaatitti gala isiniin jenna nama borullee walitti rabbi nu haa godhu isiniin jenna kan biraa kan dabalu sheekonni beesee 38 fi 35 fi biinii 29 jedhanii akkasitti deebi'an gara ammoo biyya teennaatitti yoo deebifne miliyoona 1 fi 500 fi 97 fi 260 bini di dami sagali san itindo ini kuba kabada warqin tun keessa jirtu kuba kabad amadina ci jirtu keessa jirtu kuba kabad warqi tan warqi enu kaba jenna warqi makka baja warqi nama isambal male na dewa ibarata warqi magodat warqi enu nufu de mo warqi man warqi amalle amu mata carata gone isi ufi binne isi tanalle isi deebif namalle warqin tuni dhibbaaf 30 lakki dhibbaaf 30 tin kennu an dhibbaaf 40 fudhaa jedhaa jiran dhibbaaf 40 dhibbaaf 50 fudha jedhan komantarii deemti dhibbaaf 50 jedhan lafti fagoo achiin galuu jetti abo deemtu boltoon hin deemtu jedhaa jirti kaamushayyoon takka yeroo hunda ummatti waa himeetiin gala hara wayin galadha jaan harkatti qabadhu malee hin galuu jaa ishee ati warqii kennite
dhufte ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خير أكرم الله دهاء كان كنوف مالي مرتسي إيش واقع فتاة والله نبغى من داو مالجنان أمتى أنا كاسب بيلس هنا سؤال أقول كسرته أبا أستاذ راجع كمتيتني كوتا وجين كيسر كرا نسابي لنا ركنا راه كي غرا ساني فكرت جرور الدور وتي أنا ما سيولا لني تنجر سني راه كي كنو داف hamle kennafi hamle dubartoota kan kana keessatti miidhamanii warri maatii qaban akkasi ayyee kotta wal bira kotta ayyee egaa har'a abbaan manaa keessa akkasitti isaanis sheeknis dhamaanii uummata akkatti beela'e sanaa kan suuraan hundumtuu argee addunyaan lapheen cabe sana qorqalbiin uummata keenya hundatu cabe har'a immoo gumaacha amma kenname kun gumaacha guddaadha kanannaa ergituu fi warqeen keellee akkaataa kanaan dorgommii kanaan gatii kana baasu mee maaltu sitti dhaga'ama? Maqaa dhiifama dubbachuu hin danda'u. Ayyee bakka sii buusu. Eekaa wanni dubbatan nama dhibdi bakka kanaatitti haala gartee uummanni keenya keessa jiru bakka waan dhugu waan nyaatu dhabee namni akkas jiru san keessatti namni uffatee bareedee bashannanee nu jiruu gaarii jiruu bareeda jiraanna san uf jala dabarsinee kennuun dirqamu gartee nyaannuuhu ka uffata gartee warqii ittiin bareennu dhiisi kama nyaannu ka garaa keenyaatti osoo waan ta'u taateef jala dabarsinee ka kenninu haala kanaaf jecha bakka akkanaa kana ammoo warqiin isii kunillee isii ga'uufanii akka kiyyatti bakka isii bu'eeti hedduu akka waan bakka gahee akka waan gartee waan ummata beelawsan yoo xiqqaate gartee nama lamaa sadi nyaachisuu danda'u jecha guyyaa tokko guyyaa lama beela nama baasa waan kana ta'eef hedduu itti gammade jechuudha. Hedduu galatoomaa hedduu ulfaadhu haamleedhaan simadhaa gaasanii hundumtu meeqa baasee gatii meeqa baasee? Mee obsa harka keessa qopheessaadhuma eegaa paawundii 440 hedduu galatoomaa hedduu ulfaadhaa hedduu nama boonsa dhugaa dubbachuudhaaf. Isin hundi keessanuyyuu agartee warra keenya rakkataaf as baatanii har'aan tana as jirtan hundi keessan kabajamaa galatoomaa isiniin jenna takka waa jechuu fedha daqiiqaa takka an OMN waa jechuu fedha OMN akka gaafa alaa keessatti illee dhugaan cabdee nafini huuratti illee rabbiin gargaarsa qabna maal dadhabna dhugaa barbaada jedhe jawaar barbaada jedhe gaaf meeqa dhoofte gufuun miila kiyya oodii tiinaa salla'u dhiiga kiyya rabbiin gargaarsa qabna maal dadhabna arsiinillee tanuma tabiraa hin hennu baalenillee kanuma kabiraa hin hennu oromoolleen tanuma tabiraa hin hennu rabbi riskiin qottobu gaafa kennu rabbiin gargaarsa qabna maal dadhabna ol ka'ii fiigi jawaar miila qabda dharaatuun deeggartu jiila qabda rabbiin gargaarsa qabda maal dadhabda ol ka'ii fiigi jawaar miila qabda dharaatuun deeggartu jiila qabda rabbiin gargaarsa qabda maal dadhabda dhugaa barbaada jedhe jawaar barbaada jedhe gaaf meeqa dhoofte gufuun miila kiyya
ooditii naa salla'u dhiiga kiyya rabbiin gargaarsa qabnaa maal dadhabna. Wandimee dabdaabbee xaafillinyi eega naa xaafte tolo laakillinyi rabbiin gargaarsa qabnaa maal dadhabna. رب نجاان نقول نجاان نقول خفرا ديرا دف رب نجاان قل خمن وفيد قالوا لي رب نجاان قل رب الندم رب نتيس بليسم من تلمان ورموت رب دين نور راخاس رب دين نور راخاس فاتح